Godin Kibbilicha garaana sooddodaatti saamichi waraan gabroonfata piippiin jiraatutti irra jabaachuun hima. Jaalimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Uummanni Oromoo impaara Itoophiyaa keessatti hamileen isaa cabbaa kan jiru ta'us paartiin badhaadhinaa maqaa uummata Oromootiin aangoo gubbaa irraa ololu yaadannoo isaa impaaretti sophuu godhachuun uummata Oromoo lafee cabsuu fi dhiiga isaanii dhangalaasuun cinaatti saamicha Oromoo irratti jabeessee jira. Waraanni waggoota jaaf Oromiyaa keessatti murna gara jabeessa biltsiginnaan adeemaa jiru namoota nagaa hedduu kan galaafate yoo ta'u namoota kuma dhibbootaan lakkaa'aman ammoo qeefii qabeenya isaanii irraa buqqisee jira. Uummata Oromoo irratti saamichi adeemaa jiru hammaachuun jiraattonni godina kibba lixa shaggar aanaa Sooddoo Daacii ganda Keerootti loon hedduun waraana piippiin saamamaa jiraachuu himatu. Adoolessa 12,2024 ganda Keerootti loon hedduu saamame keessa kan obbo Dassuu Tafarraa loon 5 fi kan obbo Bulloo Magarsaa immoo 7 darban keessa loon 25 waraana faashistii piippiin saamamuun ifoomeera. Yeroo itti murni biltsiginnaa miidiyaan bahee uummataaf lolaa jirra jedhutti uummanni loltoota sirnichaa loon isaa saamamuu manni gubachuu tajaajilli ibsaa fi manneen yaala adda addaa waraana faashistii piippiin cufamuun hawaasni miidhaa ulfaataa keessummeessaa akka jiranis beekameera. Godin Qeellam Wallaggaa aanaa Wagalaanittiidhaaf dararaan hawaasa nagaarra raawwatamuun cimeetti fufe jaalaqaafan fayyeeraa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ergamtoonni biltsiginnaa ilmaan Oromoo dararuuf bobbaafaman guyyaarraa gara guyyaatti hawaasa nagaa siyaasa kam keessaa qooda hin qabne reebuu, hidhuu, saamuu fi ajjeesuu hojii idilee taasifatanii kan jiran ta'uun baramee jira. Bifuma kanaan adoolessa 11,2024 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Hawwaa Mo'itti waraanni impaayera Itoophiyaa kabajaa fi safuu namummaa hin beekne dargaggoota maqaan isaanii Abdoo Muusaa fi Shaafii Bushuraa jedhaman isin caasaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun reebicha hamaa erga irraan ga'aniin booda hidhanii jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Haa ta'u malee guyyaa dheengaddaa adoolessa 12,2024 ganama maatiin gara waajjira poolisiyoonichaa deemanii yeroo gaafatan maatii isaanii waliin akka waliin argine kan dhorkaman ta'uu jiraattonni ONM'tti himanii jiru. Aanicha keessatti kaabinoonnii fi waraanni sirnichaa sababa tokko malee namoota nagaa maqaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabduutiin dararaa daangaa hin qabne hawaasa irratti raawwachaa jiraachuu fi namoonni hedduunis qe'ee isaanii keessaa waraana sirnichaafu jiraachuu dadhabuun gadhiisaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Godina Arsii Bahaa Sirkaa keessa gubaatiin manneen qonnaan bultootaaf hidhaan raawwatamuun jabaatetti fufe jaalqinna sabaa dabalata qaba. Egeree uummata Oromoo balleessuuf karoorfatee loltoota isaa leenjisee hawaasa keessa kan bobbaasee jiru biltsiginnaan gochaa waraanni empaayeratti kanaa dalagaa jiruun uummatichi gaaga'ama hamaa keessa galuun manaa fi lubbuu dhabaa jiru. Uummata badii tokko hin qabne waanuma woboon ganda sana keessa darbeef jecha aanaa Sirkaa gandoota lama keessatti gubaatii manneenii jumlaan raawwachuu jiraattonni gandichaa himan. Ergamtoonni sirnichaa uummata nagaa ganda dheeraa fi ganda Soojjee Saadee keessaa namoota nagaa sababa tokko malee ganda isaaniin qooduun mana hidhaatti guuree dararaa akka jiru dabaluun ibsaniiru. Maqaan namoota kanneen Sabboontuu Abdallaa, Maaruu Alisee Aliyaa Muhammad, Ruuqiyaa Sulxii Saadduu Muktaar, Tamiimaa Kadir Zaalikaa Kadir, Badiir Huseen Daaluu Sheek Abdurrahmaanii fi Muusaa Hasanoo kanneen jedhaman namoota kanneen iddoo isaan meeshaalee manaa bitachaa jiranitti woboof bitaa jirtu jechuun jumlaan mana hidhaatti guuranii jiraachuus jiraattonni kunniin dabaluun ibsaniiru. Jireenyaaf baanii galuu dhoorkamaa jira murni mootummaa ofiin jedhu maqaa gargar nutti moggaasuun waan nuti keessaa hin qabneen dararaa hamaa nurratti raawwachaa jira jechuun yaaddoo nageenyaa hamaa keessa akka jiranis ONM'tti himaniiru. Waraanni impaayera Itoophiyaa lixa Wallaggaa nabee giirasin balfama biltsiginnaa ganuun waraan bilisummaa Oromoota kennatan jaaliiraan gameessaa dabalata qabu. Sirni goolessaan impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo dirqamaa fi maallaqaan goyyomsee gara dirree leenjiitti ergee leenjisee qawwee hidhannoon akka sirnicha tiksaniif bobbaasus waraanichi sirnicha tiksuu didee hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa adoolessa 12,2024 lixa Wallaggaa aanaa Begii ganda Laaloo irraa waraanni sirnichaa lama ba'uun waraana bilisummaa Oromoota harka kennataniiru. Waraanni mooraa Abiy Ahmed gananii ba'an kunneen hidhannoo guutuun qawwee AK2 fi boombii 2 mooricha keessaa fuudhanii ba'uun
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Xumura irratti simannaa waraanni bilisummaa Oromoo godheef itti gammaduun kanneen meeshaa diinaa baattanii lammii keessan akka ajjeestaniif dirqamni isinitti kennamee jiru gara waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii qabsoo saba keessanitti akka makamtan jechuun dhaamsa dabarsaniiruuf. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaraaree caasaan bilchiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun namoota hedduu hidhan Jaalir Budhugaa waan qindeeffatti qaba. Sirni Impaayera Itoophiyaa ola deemuu kumaatamaan karaatti kutaa nageen jenne bilchiginnaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaraaree loltoonni Abiy Ahmed dargaggoo tokko ajjeesuun namoota hedduu hidhaatti guuruun himameera. Gaafa Adoolessa 5/2024 ganda sochoosaa gammachiisaa jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Bashee Nagaasaa Hirphaa jedhamu badii tokko malee rasaasaa afuritti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen keenya eeran. Ilmaan Oromoo garmalee dararuu akka tooftaa ittiin aangoorra turuutti ilaaluun haala suukanneessaa ta'een hawaasa nagaa iraarsaa kan jiran loltoonni koloneel Abiy Ahmed gaafa Adoolessa 7/2024 ganda misoomaa Dhangaggootti namoota maqaan isaanii Lammii Qaqqabaa, Dajanee Qannoo, Raggaasaa Xabbaqaa, Tasfaa Afataa fi Gaaddisaa Mararaa kanneen jedhaman badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godina Baar Argee Aanaa Malkabalootti ergamtoonni PP uummata dirqamsiisuun laf qochisiifachaa jiraachuun ibsame. Jaala Caaluu Roobaa akka itti isiniif dhiyeessa. Caasaa fi ergamtoonni sirnichaa addatti uummata Oromoo dararuuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja koloneel Abiy Ahmediin bobbaafaman dararaa hamaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamu yommuu ta'u, godina Baar Argee Aanaa Malkabalootti lukkeeleen bilchiginnaa kun jiraattota dirqamsiisuun lafa isaanii qochisiifachaa jiraachuun himameera. Aanaa Malkabaloo Araddaa Firii Qabsoo jedhamutti caasaan murnamaa fi PP qotee bultoota gandichaa humnaan dirqisiisanii lafa isaanii qochisiifachaa kan jiranii fi qabiyyee lafaa duraan qaban irratti dabaluun bosona ciranii itti dabalchiifachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Adda dureen uummata aanaa tanaa garmalee daraa kan jiru nama maqaan isaa Ibsaa Jamaal Adam jedhamu ta'uu kan himan jiraattonni nama maqaan isaa Jamaal Maamad jedhamu jalaa muka waddeessaa inni ooyiruu keessaa qabu jigsuun dhuunfaa isaaf uummata itti bobbaasee soofsifachaa jira. Haga ammaatti saanqaa 40 ol mukicha irraa baafachuu isaa namoonni itti dhiheenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godilli Shaggaraa Baakoo Tibbeetti ergamtoonni PP uummata nagaa irra saami reebichaa fi dhajabeessanii fufan jaalboori addunyaa dabalata qaba. Murni faashistii bilchiginnaa godina lixa Shaggar Aanaa Baakoo Tibbeetti uummata nagaa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun saamicha hidhaa dararaa fi ajjechaa kan durii caalaa jabeessee itti fufee jira. Aanaa Baakoo Tibbee ganda Adulaan jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Obbo Geetuu Gabayyoo fi Obbo Garramuu Gotee jedhaman yoo saamu, Obbo Geetuu jalaa midhaan nyaataa kanneen akka boqqolloo, qamadii fi garbuu kuntaala 10 ol akkasumas dunkaana isaa cabsuudhaan maallaqa qarshii 120 ol jalaa yoo saaman, Obbo Garramuu jalaa ammoo loon 3 fudhatanii jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Haaluma wal fakkaatuun waraanni faashistii PP ganda walqixxummaa bakka addaa Areeree jedhamutti uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaanii irratti dararuu fi saamuun eerameera. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoota maqaan isaanii Aadde Caaltuu Dhugaasaa jalaa loon 3, Obbo Dassaalee Shawulee jalaa qarshii 30, Obbo Wandee Oliiqaa fi Aadde Almaazee Gaaddisaa jalaa ammoo qabeenya jireenya guutuutti saamuun ishees badii tokko malee hidhan. Obbo Giddiisaa Bookaa fi Obbo Warqii Gaaddisaa ammoo maatiin geeffatee yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduu jira arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu utuu hin biyya laata ergan poolisii Keeniyaa irratti ajjeefaman Jaalimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka addaa yookiin SOG irraa dhufan kamisa darbe shororkeessitoonni Alshabaab naannoo Guubaa Mandeeraa reeffi isaanii jimaata ganama erga argamadaan baafamaniiru. Poolisiin akka jedhetti walitti bu'insa kamisaa Adoolessa 11 galgala gareen SOG irraa dhufee shororkeessitoota shakkaman naannoo sanatti argaman osoo jiruu muudateen shororkeessitoonni Alshabaab 5 ajjeefamaniiru. Poolisoonni biroo 5 kanneen achi buuteen isaanii dhabaman lubbuun yoo argaman miidhaan garuu
irra ga'eera yoo ta'u himatamu to'achuu danda'aniiru. Qondaaltonni kun kamisa galgala naannoo sa'a 6tti namoota qawwee qaban naannoo sanatti duukaa bu'aa turan. Isaanis deebisanii rukutanii namoota leellaa raawwatan keessaa 5 ajjeesan. Naannoon kun naannoo kan argaman yoo ta'u yeroo baay'ee gareewwan shororkeessummaa dhufanii naannicha leeluun deebi'anii miliqaniidha. Soomaaliyaan bara 1991 kufaatii Ziyaad Baaree booda mootummaa tasgabbaa kan hin qabne yoo ta'u Alshabaab achi keessa maadheffatee mootummaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa irratti tarkaanfii fudhachuun miidhaa qaqqabsiisaa akka jiran Star Keeniyaan gabaasee jira.